artist Umar Sulaiman wallahi dhiira namaati namni kun Joor Mahammadiif gaafii ejjabdu dura dhiyeesse gaafiin inni gaafate keessaa tokkoffaan saboo Jooriin kun kubbaa fuudhee lammatti kannee lammaan fuudhee abiyyitti kannee abiyyi ammoo fuudhee kasilaa goolii keessa kaa'uu qabu achii fuudhee kubbaa ol deebisee gooluu batee itti galche mee ammaan tan akkam taara yaa dhiiroo teenya iyyee Oromoo dura dura dhaabbatee akka malee gaafii ejjabdu dura Joor Mahammadiif dhiyeesse Joorillee garuu ibsaa bareedaadha kanne namoonni irratti muranii maal maal jettanii ololoo oofuu barbaaddu waan akkasiitii miti wanni irratti murame takka ittiin hin jirtu gaafiin kiyya kana jee xumuratee jira I think bilbilaatu oowwee like sa'a lamaa fi wayii irra ture sababaa saniiti obsaan dhaggeeffadha. يا أمتك يا سبا جالتما سبا كبجما سبا أمنما بقرب بالعمرين وديرسة ولو أجر سيسي كتب دوشما سنجتشا علم كينا يوكين أبوليس كينا تكا يور محمد بقرب بين سلد والراسي هم بسي لبوتي سيرسة أربعة كان أرقمتي سبا كينا وجين akkasuma ammoo gaafiif deebii yookiin ammoo barsiiftee gaafiif deebii isaanii irraa dhageeffattee furmaata itti barbaaduuf akkana argamte akkasuma ammoo baga yaada kee waan garaa kee keessa jiru kitaaba kanaan barreessitee ummata kee biraan gaattee siin jecha gara gaafiitti yookiin ammoo gara yaada qabuutitti itti fufaa jechuudha. Gaafiin tiyyata takkatti ummataaf dhaamsa qaba isin warra achirraatiifillee yoo ariifillee. Artistoonni ija ummataati ija fagolaaltee daftee waa hubattu kennaa uummatiin artiin tasabaati masakamuun qabdu lugaama namaatiin hojiin artistoota afaanii fi aadaa seenaa fi siyaasa uummata barsiisu. Hojiin teenna tana kitaaba bituu fi gurgursiisuun hojii teenna miti. Isin hojii ummataati kun hojii uummanni jaallatu hojii uummanni hojjetu nuti artistoonni hojii mataa kennaa qabna. Isin bakka bu'oota koreeti moo yookiin ammoo tuyyuu bakka bu'aa hawaasaa kanaati moo akkamiin nuti warri artii hojiin teenna achi miti achirra teeta takka gaafiin tiyya tana isin suuta achitti itti gaddeebi'a. Jawaar kubbaa bute lammaa harkaan ga'e lammaan butte gara abiyyi dha'e abiyyi rukute kubbaa goolii teenna dha'e. Akka kanaan ifaajeen uummataa lubbuun qabsaa'ota absoo wareegamtee harka kennaa bahe. Kun waan uummanni beeku waan achi asii hin qabne. Uummanni kuni jawaariin kaleetiif, jawaariin hadhaatiif, jawaariin boruu garagara. Gaafa achirraa kaatee ati dubbii jawaar umrii kee kakaleetiin, humna kee kakaleetiin, sammuu kee kakaleetiin uummata kana onnachiiftee haaroo inni tokko as bahee waan haaroo waan gabbu'ee qilleensarra ol baatee dubbii qilleensarra gaffiddee uummata facee jedhu walitti qabdee fuutee qabsoota na achiin geette kubbaa taphattee golbararraan geette osoo gooliin galchiin kennitee nu gadi deebite. Kun jawaari kaleeti gaafsan ka'e jettuun ka'u uummanni taa'e jettuun taa'a deemi jettuun deemi cufi jettuun cufa bani jettuun bana. Kun gaafsa waan si amanuuf waan si jaalatu waan lafarratti hojjetamee ijaan argee hojii ta'e duuka deemeeti. Kun dubbii kalee irraa haasofna. Akkas yeroo ta'u ifaajeen uummataa suni dhiigni qabsaa'ota akkasitti lafatti badee suni har'a jaratuu namni kuni kana godhee sana godhee wanni jedhamu hin jiru. Namni qabsoota na balleesse gaafa sanillee gaafa holomuliyaa galma holomuliyaatis jara kana masaayitanii nutti fiddanii gaafa girmaa waliin akkanuma nu dura teettan. Qabsoo uummanni Oromoo harka 90 ol fide. Oromaaraan argitees harka 90 booda ay dhufe malee dhiiga uummataatiin kan bakka sana gahe akkamitti kana ta'a osoo qotee hin facaafatin akkamitti namni albee fudhatee ooluu namaa dhufa gaafa an jedhee dubbadhe gaafa holomuliyaa. Tana booda wanni hundinuu harka jirtin dhiiga uummataa kanaaf isintu itti gaafatamaa lakkaa jee dubbadhee ture gaafsan namni viidiyoo san of keessaa qabdan tokko tokko hin beektan gaafa san gaafa galma holomuliyaa. Amma uummanni Oromoo tokko hundeen isaa tokko rakkoon isaa tokko uummanni ammoo tuyyuu tokkummaan isaa sibiilarra jaba. Namni uummata Oromoo dhamaase isin hoogganoota dhaabbota dabalee. Miseensa wanti dhiiga uummanni Oromoo fidatee harkaan gahe gabrumatti nu deebisee hoogganoota dhaabbota
ofii keessanii dhiiga ummataati waan harka keessan gahe waliin deemtanii wayin deemtanii ummataan deemuu dadhabdanii kisaaraa ofii keessanii booftaniin ummatallee kasaarsitanii warra dhufaaf gabdaan nuti gadi deemtan hojii akka kanaa kana obboleen Joon nama guddaa nama jabaa gaafa inni duraa dhufe obboleen Joon jennaan dhagaamu keessa socho'a gaafa 91 namni hunduu yaadattanii gaafa sana akka dubbiin isaanii suni gaafa ummanni moonatti dachee gad deebi'eeti waan lama nu harkaa taate kanaaf takka warri ummata gabrummaa keessa naqe isini malee warri tokkummaa dhabe isini malee ummata Oromootii miti ummanni Oromoo tokkummaa qaba ummanni ammoo bilisummaa ofii dhiigaan fidee isinitti kenne ofii waliin deemtanii wal jala deemtanii dhimma ummanni isinii kennan deemuu dadhabdanii ammoo har'a ebalu sana godhe ebalu kana kuni hojii teessanii waliigala gakkoottaa akka tokkotti yoo isin dirso wal taatan malee bilisummaa wal ijaamuun jiru ammas ammootu akka duraanii sanitti tokko tokkoon dammeeffannee ofnaan ummanni achi hin jiru haalli isaa ulfaataadha maaliif nuti nama ol baasuuf gabbuusuu hojiin teenna yookiin tokko ol buusu tokko gabbuusuu miti bilisummaa ofiiti walabummaa ofiiti birmadummaa ofiiti ummanni keenya kan itti qabsaa ture bilisummaadha walabummaa birmadummaadha kana gaafa inni gaheewa ooftanii balbala angoo geettan takkatu asutaaltanii sun achuma lafatti Itoophiyaa jettan gaafa duramaa Itoophiyaa jettanii eegalin gaafuma duraa eegalamu kun ummata Oromoo qoraan godhanii erga oliin gahan Itoophiyaa jechuun hin danda'amu gaafa duraa nama jabaa akkamitti dhumate maqaa Oromootiin maqaa Oromiyaatiin maqaa bilisummaatiin maqaa walabummaatiin isin duwwaa miti nuti ummata keenya onnee hidhachiifne surrii hidhachiifne wanni isin duuka hiriirsine bilisummaa ofiitiin mirga biyya ofiitiif akka biyya ofiiti gonfachiisuu fi malee akka nama ol aangootti ol haa ba'uuf gabbuu ofii miti hojiin ta'e gaafa ummata Oromoo takkattiin isii hin deebine bakka san irraa hin sochoone dhengatti dhufee balbala irra gahe Oromiyaa walabamtee argame hin argamne Oromiyaa yoo fedhe ummanni yoo filatte gara Oromiyaa keessatti jiraate yoo fedhe jiraate yoo fedhe biyya ofii argate akkuma Eertiraa suni jechuun yoo mirga ummataaf kenname sun ummanni murteeffata achuu hin geenne afaan ummata Oromoo deebi'e hin deebine Finfinneen tanamni irratti dhumaa dhufe deebite hin deebine maaltu wayyoo maaltu siqe maali faayidaan nu argan sababa keessanii kun hundi isaa sababa keessanii ummanni duu hin ool hidhamuun hin ool arrasitti jira qabsoo hundeen dheertuu keessi isii fagoo haa taatu malatti hayni irraa tuqamte garuu haga ummanni Oromoo urga cabee kaasee halkan tokko rafni guyyaatti kun ta'een deemsa bara dheeraa waggaa 60 irra wareegaa ture bilisummaan isaa takkattiin harka isaa hin geenne ganaadha ima deemaa jirra jechuudha rakkoo teessan hiikkachuu kan danda'u isin kabiraa waa lamatu jira gam tokkoon mootummaan kun nurratti kufuu jira biyyi kun diigamuutti jirti jedhu sodaa lallabuutu jira gama biraatiin immoo biyya kana dhaabuu qabnaa dura gaaffii jedhu jira isuma bukkee immoo kaayyoon keenya mootummaa jigsuu mitii ka jedhu jira kamitti gorrame kanaaf adda bahuun rakkisaa natti ta'e osoo rakkoo uummataa dubbannu gurbaan haasaa dheeraa taasise Jowaar jalaa dhaggeeffachuu dandeessanii ani beekaatiin muree naaf kolcha lama kana deemsee itti aantu deema gaabii hedduu waan qabdaniif jechuudha umuraa kuma sodaatee dukkana irraa kaase waa'ee goonii isaatu no isaati goonii biraan geenye lammatti kennina abiyyitti kenname gaafas isin hundumtuu hedduu keessa abiyyi ta'uu waliin hoofus ni hinaafte naan jechuudha. Let's be honest ta'uu qabna bara. Dhaadachuun maal biti. Hojii seeraan kan tokko qoraayas. Aangoo harka ofiyyoo kennu natti murteessi. Ittiin itti gaafatama ture. Sirriillee ture. Yeroo sanitti dhaabonni jiran gosa gosaan golaan bakka shanii qoodanii ture. Oromoon illee kophee hidhanii qopheessine. Yeroo meeqa yaallee bakka isaan shanqoota manitti osoo finnee aangoo itti kennine Oromoo sana gosa gosaan golaan bitanii kana caalaa wal ficciisan ture. And I was right. Filannoon qabnu
naafaa fi goofaa keessan illee qabna ture. Nuti akka qeerrootti jaarmaa siyaasaa ture weersoo shan muummata. Aangoo qabachuudhaaf fedhiis qophiis hin qabnu karoora keenyas hin turre. Civic society social movement dan political society qabna kennuu qabna ture. By 2020 ifa barbaadu isaa barreeffama isboo jaasaa kan gochuu jedhu. Yeroo dheeraa ture. Kuma lamaa fi torbarraa hanga kuma lamatti yeroo qabsoo dhagaa qo'adhu kitaaba Jiishaan afaan Oromootti hiinee hirribaa fi dhufaa barreessuutti nama ta'u. Tasii barreessuun haawwatu nama ta'u. Mariichiisuu irratti. Karoora keenya sochii uummataa maal inni jedhe? Dirqama fudhannee sirba wayyaanee kaasuudha. Sammota waan bayanne tokko jaarmeedhaan biyya alaa jiran walga'anii dhufanii at least aangoo akka hiratan. Jaarmeen siyaasaa bakka lama fayyadamu gaafas. Tokko ilaa ture tokko biyya alaa ture kan biyya alaa ture faffaca'aa ture. Faffaca'aan sun immoo ganda qaba ture gola qaba ture murna qofa miti. Inni raafatina kuma lama tokko maatu ture kuma lama saddeet maatu ture. Murna qofa miti godha. Dubbi ganda keessa ture. Sanfuunan Oromoo jennee nation building project irra ture. Fuunee murnoota keenya nation building project san dura deemee jennee sodaanne. Kanaaf jaarmiyoota jiran keessa akka ce'umsanitti relatively obbidiyoota wayyaa obbidiyoo keessaa immoo namoota sabboonummaa Oromoo qaban saboota garaaba keessattis fudhatama qaban jennetti lammaa gara fuulduraa binne. Wanti tatteessisaa keessatti deerii galuu dandeessanii hin ta'u namni kun inni isin jedhu. Jibba jaalala dhuunfaa irraa qabu. Alammaas gaafsan qorannoodhaan malee dhuunfaa weerummaa irraa qabu ture. We need a study of leadership, character, competence, experience. Tokkoon laalle kabbaa duraan ilaalle. Dhugaa dubbattan akka gahumsaatti abbaa duraan duroo iyyaa ture. Garuu nurraa fudhattan. Liitaa asiin qabu yeroo dheeraa waan tureef taa'uudha. Itti aanee namni sila wayyaa qabaachuu danda'u lama waliin ture wal bira ture experience hin kalaqne. Innis sirnicha keessa waan tureef hin ta'u. Continuity sirnicha status quo itti fufsiisa malee face of change ta'uu hin danda'u. Qeerroon nurraa fudhatu mana nurraa fudhatu jenna taa'uudha keessa. Itti aansinee lamma laalle hanqina qabu wajjiinu Mutannoo wayyaa qaba, uummanni fudhatee jira, statementship qaba, cross ethnic cimina isaa keessa dargaggeessi ta'u, jabaatee hojjechuu danda'u isaa, laafina isaa keessa barnoota dhabu, mutannoo dhabu, ambition qualification waliin madaalle qabaachuu isaa. Kana callisnee waan murteessee miti. Nuti akka gareetti qofa osoo hin ta'in external experts irratti bareechinee jira. Loo jennaan dhiisi Oromoo haa ta'u malee jennaan warri dhaabaa hedduun taa'aa dhabuute eebbisotatti. Okay, maaliif jedhu? Aboo akkana fakkaatutti kana. Namni kun dhufnaan OPDOfis, Oromoofis, Itoophiyaafis kasaaraa hamaan jiru. Woobus naan jettan. Us bar obboleettii illee naan yeroo inni dammaraan naannoo biraa hojjete rabshuma haraaras hin taate naan jedhu. Ni dhiisi. Ambodo gadi gargaari jira. Ni gadi marfadheen waggaa tokko ol dalaga. Faarsee bulaallee yaale bara. Jedhanii waan bayee mormuu yaale. Sambooda political party irraa fedhii qabaachaa ture. Okay, alternative leadership jiraachuu qaba jennee jaartaa walitti dhufee carraaqqii hedduu goone. Talk is cheap, but we did. We tried everything we can. Now, so goalie. Akabayan na to great. We tried. Kamera karana gaya banyak. Kalau makan itu karana gaya, itu makan aja karana gaya tu ya. Karana gaya anda lalu apa yang kayak sosial? Tangkiran tiskan tadi jira. Kiranya kena tadi jira juga. Yang disebut kan, corona bukan itu. Media tinggal, kero tinggal macam ni. Orang bangkit kaki kamu, lapang ke. एक यूँ तो मेरा बीजा दुकान पर एक यूँ तो वैयान को ना बंदे चालू रख दिया और भी देखा तुझे कब्ज़ो इधर लो मले आवाज़ कूँ सोचन मुझे लोग कब्ज़ो इधर लो हमारे बारे में चालू करूँ दिखाऊँ आला कब तमाम ये क्या आला कब तमाम मतलब क्या एर्गोबोर और निबोलो चोफ्ता ले पर पैसा भाई जब ले और काफ़ कैसे थी और एकम मदाला वाला
sirna waggaa 50 gaafii tokko malee bulchee jedhamee yaadame. Probably the strongest party, the strongest army, and the most robust economy. Ture irratti jijjiirama ni hojjetu. It worked. Arroo wal keenya. Arroo ta'ee qawwee qaba. Oromoo qaba qawwee. Qawween isin faarsaa turtan sun balaa taate Oromoo ta'e irra. Qawwee miti sirna barbaachisa. Sirna barbaachisa. Arra minimum Oromiyaa keessa minimum miliyoonni Oromoodha. Qawween miliyoona tokko qaba. Minimum. Darraatti namarraa dhorkuu dandeenya. Giddaa ayyaanatti waa takka dhorkuu dandeenya. So let's not fetishize guns. Qawwee qabattee fi yoo dhugaaftee fi ofirraa dhugaaftee garagara. Qawwee fi dhugaatu jira. Wani waggaa lamaan kan kuusaa jee waa meeqa dhaaraa tureetis qawween wali dhugaafamu tun biyya san keessa dhaabachuu qabdiidhaan gara fuuldurallee an is not religious guns is not our religion Sudan le kawanne ti kaka ko kiya Sudan tan ke ka biyo rawai ka so daga na so go se Sudan tan ni berapa tahun dulu itu dan betul akan menuruti rakor itu kan kawin ni balik terlihat dengan Oromo kawin di balik balik kawin nak Maroja mar kawin ko ni betul betul Sena isadi ti abaw kawin apa kabate be utakka warana apa utakka kabate be rakor Oromo ni nanti mo ila Arna Waktu itu takka duroni nanti be itu Oromo garu arna lagi nama di zaman milik salam this is fact karena kita misalnya mulai cuma bahasa itu. Kamera demokrasi Afrika kisah tidak dia boleh kan dia apa? Because that's our only hope. Kenya ni zaman mau hati dia macam fakir. Sirna hamad. Kibaki itu kurventi multi party demokrasi ni. Karena Kenya demokrasi. Kasi persati lah betul lah. Akan tu mandi muka ada soal yang tadi. Karena Kenya kisah ti. Mana ayam orang murti ti, ayam apa Allah mati, ayam apa nama le, nama tu khusyuk bukan dia. Azkau nak kan, kapsul boleh ni. Durat, kita jalan bisa ni. Soci mau ti. Samboda, jalan saya tu mau mati. Jalan saya kapsul ni, saya demokrasi, multi party demokrasi kita. Amma demokrasi permit bola ni lagi ni. Beyond Hindu, Nigeria suruh kete, South Africa suruh kete, demokrasi dirkam. Demokrasi Afrika tinggal dia pun resisi ni nampi berapa orang ni dia mah dirkamas dapat umri dia ni umur itu demokrasi tinggal pun dulu ni juga foundation sah Raila kan dia tu orang kan bahasa orang kalau demokrasi tinggal kes betul betul jadi kes abang kambang dan jambang dapat satu demokrasi harga ada ilmi tidak beri amma ilmi hawa umur demokrasi jauh lebih intensif agar hukum ini demokrasi seperti kilometer besi. So, demokrasi indah dia menjadi demokrasi kehatan. Kalau demokrasi mau begini, orang mau bermuncul betul. Topnya betul terasa. Demokrasi yang jelasnya, walmiu. Gantumat ikon ada. Bakka kana immoo sababa rakkoo teeknikaatiif sagaleen adda muramtee jirti dhiifama. Abi war humna fincile gosa negara disi. Humna mootummaa jalan qabu. Arra wal kabaju na jira male na mulen tuan na jira. I want you to pay close attention to fragmentation of society and the weakening of the state. Kun akan melihat depan farming itu kau yang vinde kabate Ethiopia amaru lalu mati kau ujara. Yo kimbo marong fan uvani kapsulan. Ethiopia o Oromia Oromo tahu jarang indah dia mu malah bagus malah ni amma dapat rugar Soviet di US koma tu ni major kerana hasil karena the middle powers beyond itu tu harga gambarnya jelas jelas ni arti ummi tu warana nuhe abis warana angkor suruh indah tu seperti ni that's it done warana sa jiwa kapasiti dede abadan deviye gidani tuan cundan tu.
Amara naannoo Amaaraa keessa magaalaa gurguddoo muraasa malee harka isaan jiran. This is hard data, hard intelligence of learning. Injiru harka isaa. Seerri fi kufaa jiru. Maqaa itti fuudhuun barbaadu. Suudaan asuma dhishu. Itti dhiisnaan ni kufa sanii miti. Ani kan jechaa jiru. Sanii irratti qisaasuun qabu. Wanni guddaan tokko biyyaa fi fudhatee akka kufu. What am I talking about? I'm talking about post Abi. Abi booda biyyi tuni biyya sana fudhatee akka hin qabne irraa baraaruu tokko. Lammaffaa the post Abi political dispensation. Eliitiin Itoophiyaadha. Eliitiin Oromoo kana barachuu qaba. Yookaan immoo akka bu'aa waan amma wal ga'ee dhufu. Arras garii sirni mul'atu kufuu qabaa jira. Garii sirni kun kufuu. Yeroo tokko utuu deemee yaasuu kuma lamaa fi kudha jaha hiree guddaa booda eegamaas state of emergency declare godhan booda namoota akka keenya nama akka tokko walitti qabee jirtu. Seerri kun kufuu jedha. Jijjiiramni kun jira. Haa qoqqoo dhugaa jira. Haa qoqqoo jabaa gootaa kan jira. Waan irraa kuufii miti but I bring you certain information to certain issues. Yeroo sadi keessa. Within a year sirni suni bakka. Yeroo biyyoo kunu gaafa nama qopheeffadhaa jechuun jennu mootummaan yaadannoo keessa jira akkasii miti warra jechaa ture jira. The fundamentals are gone. Ammatti wanni ajitee godhaa jiru maali? I want you to ask that question. What if? What's that? Nama kana booda yookiin aangoo kana booda sirna mirga jiru booda sirna akkamitti ijaaramu qaba? Sirna soba. Eewwamni transition wanti jedhamu kuni baatii jaamukkaa tokko keessatti takka kanarraa maqaa takka kanarratti deebi'u. Yeroo kanatti kararratti eeguu baannaan kute maal taa'ee bara dabre yeroo dabre. Baatii jaallarraa duraa namni mirkaan muratu. Gaafa mirkaan irraa galee namni kaafii kaasu baaburri duruu hadiida irraa bahee gara biraa kutee jechuudha. So amma kan inni jechaa jiru that is coming whether we like it or not. Hanga fedhi abii jira. Hanga fedhi abii jibbi. Change is coming. Primarily because of his doing. So, teenyee eenyeti anamma waa'ee sirna jijjiiruu kureettuu na jibbu. Ittuu dhiiftu dhiqu asirrichi sun. It's over. Ka hundumti nuti kana jettee yet is the system more of a liability or more of an asset? But bizarre rakai. By much major, it's more of a liability than an asset. Faayidaalee xixiqqoo jijjiiramoo xixiqqoo waggoota dabre kana keessa argamte daakamaa deemaa jira. More than anything else, credibility hooggansa siyaasaa Oromoo, credibility uummata Oromoo kasaraa hamaa keessa seenaa deemaa jira. Arrogant jettee, ignorant jettee, ashuudhaan incompetence. Sistemni inni jiru isin kakis tokkorasi. Dura TPLF namoota kan hoggaa fuutuu akkasiin itti fuudhanii beekan. Even achi keessa amma namoonni filee inni itti marse loyalty are the only criteria. Jiru namoota sirna kana keessa namoonni beekumsa qaban jajjaboon jiru. Isaan garuu bakka murteessuudhaan hin jiran. Bakka murteessuudhaan, bakka karaa qabsiisuudhaan, bakka tarsiisoo moobaasuudhaan, tarsiisoo horii tiikuudhaan hin jiran. Maaliif sarratti xiyyeeffattee itti dirree? This is a sultanistic state regime. Gaafa yaade maaliif TPLF irra focus godhe? Sirna olaantummaa paartii tokko ture. TPLF irra focus godhe bar waan alagaa ta'anii waan Tigree ta'anii miti. Sirna olaantummaa paartii tokko ture. Wanti biroo TPLF murteessaa sababoota mataa yaadee fi uummata Tigree buusaa ture. Arra ta'innan it is one man show. This is not what I'm saying. This is exactly what his ministers are saying. It is a sultanistic, modern era keessatti sultanistic state akka yeroo ammaa waan irratti fakkaatu irraa nu oolu. So I'm not focusing because I have beef with it. No. This is a sultanistic state. There is nobody around there.
None. Makada Jomole, there's none. It's a sultanistic state. When the regime is a sultanistic, then you must call it for what it is. Gafin, is Ati Mapi, what Captain is in Tokuma, Toba, Toligalta. Atamo, Federalism, Koran, Gafi Saba, Bakagates of the Oromo, Bartumani, Pasani, Kole, Federalism in Ataho, Ethiopia, no number one, Oromo, number one. Kanaf, what the Ethiopia, what the democracy in Liverpool. Wala sa lang iya sa mabili sa kultura ng Liverpool. Kasi ito. Yon ikajelatatan akka adda summa oromo kaho sa napakaya sa niti. Akka kani umat oromo birkahire mo tama na bijisa at babi umata ito tuligaltan. Karana katiga taasa. Yeroo tooftaa qabsoo jijjiirtuutu mul'ata. Tooftaa iddoo jijjiiraa jirta. Haa ta'utti kaayyoon tokko waan jettu himaa jirta. Ammoo yeroo kunoo amma biyya addunyaa kan naanna'aa jirtu kophaa kee naanna'aa jirtu. Maaliif kophaa kee akkanatti biyya addunyaa kana naanna'uu dandeesse warroota itti amantu wajjin maaliif naanna'uu si dhibee kan jedhudha. Deebi'ee qabsoon amma booda itti fufuu qabsoo akkamitti akka amma Oromiyaa keessa jirutti abbaan milishaa yoo ta'e ilmi qeerroodha. Qeerroo sanoo kaastee abbaadhaaf ilmi galgala manatti wal arguun hin oolani. Wanni qabsoon amma itti deemaa jirru kuni akka asiin dura afaan biraa haasaatiin miti kasi ajjeesan afaan Oromootiin Oromoon dhumachuuf hin baay'atu kan jedhudha. Waan ati karaa miidiyaatiin karaa fuula feesbuukii keetiin ta'ee sooshaal miidiyaa irratti maxxansitu namni waan san sheeroo godhe laayikoo godhe adamamaa jira. Riyaaktiin ati gootu marayyuu Oromoo kafaltii guddaa kafalchiisa. Waan kana yookiin ifaan ifa gootee tarsiimoof dura maaliif ittiin deemne kan jedhudha. Galatooma. Anwar isin gammachiisu sanitti ni bu'eera. Waan isin fayyada jiru sanitti. Jala murree haa dabarru waan tokko. Yaanni Oromiyaan addatti baatee biyya taati jiru practical miti. Oromoo hin fayyadu. It is very important we become honest. Arra Oromiyaan eenyurraa foto hiikaa biyyaa matirraa immoo Birhaanuu Juularraa foto hiikaa. Naannoo fi dhuunfatti. Naannoo waan tokko. Uummatni wal bira dhaabatee hin danda'amu. No, hin danda'amu. Practical hin danda'amu. Waan hin danda'amne sitti himamatu. Sitti. Later, sagantamoota keessoo kan barreessu, he was right. He did not explain, he was not understood. Haala qabatamaa keessoo Oromooti. Haala qabatamaa biyyi sun keessa jirtuun gama diinagdeetiin, gama securitytiin, gama hawaasummaatiin, tokkummaa Oromootiif sirni Itoophiyaa jijjiiranii dimokiraateessanii akka Oromoo saba biraatiin taatutti ijaaruu caalaa wanni Oromoo fayyadu jiru. Yaadannoo sabboonummaa finiisuuf godhamaa ture. It is not true. Maaliif namni har'a ammoo har'a ammoo kan hoggaan jedhu ati san jetteef si ajjeesuu qabna miti. Filannoo keessa jettee Oromiyaan otoo jettee dorgomu mirgi kee kabajamuu qabu. Sun dirqama. Sun kabajamuu qabu. Saniif hidhamuu qabu. Saniif dhiibbaa maa jedhamee hidhamuu qabdu. Ana ammoo akka yaadaatitti wanti Oromoo fayyadu, kan Oromoo fayyadu, kan Oromoodhaan bu'aa qabu. Buddhaan waan beekan amma zamana paaltoo irraa kaasee ejjennoo kee kan mutu. Kan mutu ejjennoo. And it remains. Har'a mutu jettee kan dura sitti ka'u eliitii Oromoo kastee jenna waa corratti. Practically miti. Lammaffaa Oromoon amma
if bira dabre saboota biraatti itti gaafatamummaa akka qabu fudhachuu qabda biiroo. Kaleessa amaara guutuu wayi billi filatee akka rakaa hin keenye bara. Kaleessa hin keenye maqaa isaatiin irra ture gaafa ta'u cunqursaa amaaraa irra ture jechee dubbachaa ture. Saboota wayyaalee dhufte murna xiqqaa tokkoon dhufee manni Tigraay jedhu hin keenye. Olaantummaa Tigraayitu ture jennee qabaa ture. Arra sababa sababni Itoophiyaa olaantummaa Oromootu jira jeeti amana. Perception more important than reality. One in a mission. The more important than reality. One case of Kenya. One case. Gamala Mirama Yuranda. Gamala. Gamala Kom, what the movie that was on me. Gamakari Maka and Sabrai in Nisa. As in Miram achieved them. Kana Roro Nura Yusufra Kasu. Roro was about the Kasu Maka and the Rawata. Rapsu. Dual duty ka. Hanggang malabang presidente, abso if baral ko dito. Hanggang malabang presidente, nam numidari, nunidari, bakit sampai ke lutur, ada gawin niya. Kuni, nagenya, olaw di kamurat. Nagenya, dunia berarti kamurat. Ada apa? Bakal itu gani kasi karena rasa dia ada. Ada bar, akalesati because I'm Oromo wanita every meet and to father. In my orang meet with the Lamadi. Dilemma kan kita bawa maga kata. Honest ani. Pergimanti yang betul halal betul kan. Sering tuan juga kata itu. Jembatan pun ada ke Hasan. Jembatan pun ni. Apa dia? Jembatan kau ni, ekan ini apa? Karena itu, ubah sini boleh lor. Isa, arah kan bukan na. Sahabat kawai negara kau sahabat hal hari ini umur tak harus sentuh air ramai. Mana tendar lagi di sejarah. Anggia, serni pun, sosok bi kalesa asasi kalesa ti. Gambar lihat, lihat dia. Osote al-muyan demo oso nagayan dubbi fuda humne tinfuru yada tu gaba dole Tanzania bolge suante wari ketrala achi agami nego sheko pura marro hoje wari nanu asi bulala over case demo barbani wandre be barresa be dira there are some things I'm trying to avoid. The state's control has been significantly weakened even over its own structures. Deliver what also berbalik, hal ini deliver kuru, baiklah. Saya nak deliver ke kamu? Deliver apa kan? Kami akan deliver kali ini. Mari arrogansi dari ignoransi melawan bermutan, usaha mutan untuk jiran. Of turma keluar. Hamba tu baca yang kita mahu tu biar kita betul. Angka mana tu bisa, nama tu ada bisa. Amma bawa tu ini tu tu kunci. Unda capai ni cap sini jira. Buat tu tu hak jira. Lagau si kamu, lagau si berapa. Pakai ni ambil sini. Wani bersa sedapat ini tu kemana kita betul. Dole amma galang kana wajah saya ke istu. Kuang kabas. Namni Oromo cakat aja oleh dia bagi nama kan. Ifati garu. Jangan sampai jis kita dah orang jis kita dah. Mari we have done this before. Itu pun dah dulu. Bekas aja faran tu anno orang ada belajar aja. Itu Mali wani angkara lu dewa balik hali biyati la biti apa itu berapa arba di babi arba hukumnya amak kayak ibi honda nyata tu itu berapa orang Oromianis
Qawwee heddummaatti jirti. Dargaggeessi dalagaa qabu caakka galee jira. Inni riphee lolaa waliin cinaan kan mootummaati. Mootummaa baasii yoo mootummaa guutuu se'in. Bulchaan godina bara shanii mataa ofii qaba jira. Faannoo mataa ofii qaba. Kan ittiin nama saamsisu. Lawlessness hamaatu dhufaa jira. Kana maal jedhe isin jaa hubannaa gaarii sirnicha irrattis dhiibbaan akka godhamu. Biyyattiin siyaasaan biyyattii afaan qawweetirraa gara afaan hoggana siyaasaatti deebi'uu baannaan bosona keessaa gara xarbeeza deebi'uu baannaan kasaaraa baqqoo jechuudha. Akka Oromootti qotan jedhee jira. Akka Oromootti. Maaliif isin mari'achiisa? Marketplace is very important. Hoggansi siyaasaa akka beekani, hoggansi siyaasaa akka nagaadeeti. Waan gabayaa bittu, gabayaa dhiyeeffata. Dalagaan dhiyeeffata. Waan gabayaa bitu qabdu dhaalee jechuudha dalagaan dhiyeeffata. 2022 maaliif godha ture? Gabayaa dhagayaa. The marketplace for peace. Sanii uumuu dalagu ture. Why? Humnoonni walolan ka Tigraay isaa ta'u, ka Oromiyaa keessatti walolan gara araaraatti akka dhufaniif uummanni gabaa gamanaa isaan deeggarsuun xiqqoo akka sagabbaawaa qabootu malee hoggansi mari'atee negoshee godhee itti dhufuutti itti dhufaatu. It creates ethnic upbuilding. Kana jijjiiruu yaada ture jechuudha. Ammoo gaafa dhiibbaa maalis jee gaafa isa caalaa ijoollee irratti dhiibbaa godhu. Har'a maal mootummaa irra dhiibbaa godhu. Specifically maaliif irra focus godhu. Because I know for a fact, army, military, araara barbaadu. Ministeeronni araara barbaadu. Amma hajjite hawaasa murteessee dide isa. He is unable and unwilling. Kana karra focus godhaa deemaa jiru jechuudha. Kanaaf wanni ani jiru bari kana jiru. Obboleessi kana gaafate waa'ee kaafaa waqtaa waliif hidha. Sun hedduu isin jira. Hedduu isin jira kaafaa wajji jirra. Guutu jirra jiraachuu danda'a biraa. Kaafaa osoo wajjin osoo ta'in Oromoo osoo ta'in warra biyya sanii dhimmu kan sirna san keessaa jiru wajjin wal qabatu. You have an understanding? We work together. Kun hedduu isin jinkin. Maaliif kophaa kee deema? Tokko kitaaba kophaa barreesse. Lama namni hedduun akka kiyya kana arra bareetii si qabu iji hedduu si danda'u. Okay. I have a political capital I can use. Isin dura dhaabadhee ummata dura dhaabadhee laafaa guutarra. It's not easy stuff. But I have a political capital. Dura dhaabadhee waan nama tunnatti ijita waan jedhamu siti. Yoo inni bitama jettee akka iyyaa hin beeku. Yoo ani Itoophiyaanis diidhaan Oromiyaan barbaadettee falmita. That's fine. Namni hedduun garuu muuxannoo kitaaba keessatti waa'ee aadaa duuba keessa tokko furtata jedhu wayitanii weeraranii kan koora nyaachaa turuu irraa qabu wayittaa jiru. Dhalli isin bita maaliif akkan ija jabaa? Gaafa ijoollee kan godhama. Garuu sin falmine ani. Gaafii gaafadhe osoo si falme gaafii itti anaatti tirfeen falme. Dirri itti falmu qabaani. Gaafii uummataa si anamoo dhaabtee dubbadhu gaafii tiyyame. Akka nama uummataatitti akka sagalee uummataatitti waan uummata keessaa gurgumu afaan uummataa ta'e sagalee uummataa ta'e akka kaleessa uummata kiyyaa akka inni mirga ofiitti biyya ofiitti falmatu mukatti baasee wayita isin hiriira baaftan isin jala baafneetiin kaafneetitti akkasitti abukaatoo uummata dhimmi isaanii keessatti kennan meeshii falmii taman jetten si yabeesse ummata deeggarsa uummataa dhageetti uummataa guddaa qabu ka arrabni isaa qaxnama warra dura ta'anii falmuunini naafaa miti si olisi kaase. Malee kasi qabaan jiru. Look maaliif dubbatta? Yaadni an dubbatu kun wada dhiibu kun reaction argu jirta. What am I doing right now? I'm serious. Yaa ciisee kaase. Gaafileen amma hundi keessa kaaftan bakka adda addaati qabu. Kanaan barbaade. Kanaaf falmitan waliin mari'atte maaliif? Tokko siyaasa Oromoo calqee.
kaasuun barbaachisaa ture. Lammaffaa warri mootummaa sun gaariidha. Ni deeggareetanis dhaabbata falmaa mootummaa kun takka lama sadii rakkoon jiru maal beekani? Mootummaa waan gaarii dalayduu gadi baatee dubbattee amansiisuu hin dandeenye jiru. They were completely dominated. Their narrative has been completely dominated. Laal, mootummaa sana militarily dadhabdee jirti, economically dadhabdee jirti. Even media dila sana osoo qabdu, okay, torban lama sadii itti deebiin. We dominated them in 2 weeks. The state cannot function with that level of incompetence. The state in robust taatee deemuu danda'u. Kun rakkoo ijoollee sanii qofa miti. Baruun bara darbe san sirriitti dubbisaa. Hedduu isii biyya keessa seenu. Nuti muuxannoo qabsaa'uudhaan malee muuxannoo biyya bulchuudhaan qabnu. Oromoo. Muuxannoo sun ijoollee sanatti immoo irra caala rifletti godha. Muuxannoo sana hamma nuti qabaachaa turre maal seetan? Isaan muuxannoo biyya administrative experience qaban warra biyyoo. Kun immoo muuxannoo qabsoodhaan qaba. Intellectual particularly knowledge production irra qabna ture. Lamaan gara walii yoo kenne wal qabna yaada ta'u ture. Amma osuma keessaa warra hedduu fageessan jechuudha. Kanaaf bareetti yaa kun ni raasuu itti fufna. Yaada maddisiisuu itti fufna. Tarsiimoo waan xiqqaa dhagaafate yoo boore boontaa. Wanni harri nuhimte keessaa takka waan itti deemu hin godhamu. Waan deemu hin godhamudha. Gaabii bareeda waan bareedaa qabdi laata. Abbaan milishaa inni qeerru. Dur turin turre. Dur galaasaa fi warra biraatti wal lola. Har'a mardaasaa fi farra wal lola. That's a new peculiar nature bakkee nu jiru jechuudha. Qabsoon suni kanaaf qabsoon sun gara qabsoo dimookiraasii deemuu akka qabdu. Qabsoon nagee buusu. Nagee ammoo fedhii nama tokko yookiin mummuuna tokko osoo ta'in dhiibbaa uummataa. Dhiibbaa dippiloomaasii, dhiibbaa uummataa, dhiibbaa bifa adda addaa ta'uudha. Biyya gara gara deebisuu danda'uu qabna. Har'a jabaatee deemaa bareedduu fufnaa. Baay'ee takka walammoota hoggan deebi'etti wanti ifa taati. Bakka na gaafatanii sirnumatti isin qophaa'ee biranii osoo isin jook hin jirre. Kanaaf bareedaa ta'ee gara fuulduras waliin deebinee sirriitti bareednaa nagaan na bula.